dhuftan baay'isnee ammas irra deebiidhaan galata guddaa isinii geessuun barbaada. Arra maallaqni isin gumaachitan caalbaasii wajjin jechuu koodha riyaala 75,000. Sadugaadha yoo ta'e baay'isee kan nama boonsu rikoordii cabsaa jirtu yeroo adda rikoordii kan cabe jijjumaadhaan kunis yeroo amsa xiqqoo kan isinitti dhaamu yeroo makkaan yeroo taa'ib yeroo isaan kabajan akkuma isaan nutti dirmatan isaan duukaa dirmannee isaanillee akka maallaqaan isaan duukaa dhaabannu dhaamsa gabaabduu isinitti dhaamuu barbaada. Amaanaa keessan yeroo dhiyoo kana keessatti miidiyaa bira ga'ee waraqaa ragaa galata keessaniin kan mul'isu miidiyaa irraa hin dhufa. Kanaan duras amaanaa isin nutti laattan guyyaa irraa guyyaatti fidee ana bira jira. Biyyoonni Koreen hundumaa ilaalaa jiru jechaadha. Maallaqni keessan riyaalli tokko hin irratu miidiyaa bira hin ga'a. Miidiyaa irraa waraqaan isin dhufa. Galatoomaa baay'isnee isin galateeffanna.